ani qoosaan beeku beektaa waanin silliqeessisan illee naa kennama. Qohe waan ajaa'ibaa ta'u tanni eeda manaa mallaqaa si kan sanoo. Ani waan manaa jedhaman kana hin barbaadu qarshiitii barbaada qarshiitii hanga naa kennitutti manaama akka ati argitu hin barbaadu. Akkana manaama agartu hin barbaadu jechuudha. Hin barbaadu. Hayyee gaa yoo kan manaama nama dhoorku si taate. Barumsi kaayoo wajjiin kaayyoon karooraa wajjiin karoorri galma yoo gahe jaarsi dhugaa yoo dubbate dubbiin mammaaksa yoo qabaate dhugaan yoo abbaa godhatte qabeenyi biyya wajjiin biyyi nageenyaa wajjiin nageenyi misooma wajjiin daa'imni haadha wajjiin ni miidhaga bilisummaan biyya jiraannaan faa. Sibiila kan moo ibidda ta'uu ibidda kan moo bishaan ta'uu bishaan kan moo qilleensa ta'uu qilleensa kan moo dhala namaa ta'uu dhala namaa kan moo hirriba ta'uu hirriba kan moo dhiphina sammuu ta'uu dhiphina sammuu kan moo du'a ta'uu. Beekumsaaf. Gaaf tokko beetee mana barumsaa keenyatti barsiisaan ol seeneeti maal nuun jenne beeta nama ol kaaseeti ati maal ta'uu feete jeeti barataa tokko ol kaasee gaafate barataan kun maal jenne beeta an doktoraan ta'uu fedha jee barataa lammataa ol kaasee gaafate atoo maal ta'uu feete jennaan baradheetiin saba kiyya fayyaduu barbaadaa jee kanaa barataa falfalaa tokko jira jidduun ol kaase atoo barataa maal ta'uu feetaa jeen ani fuulduraaf waan hin tofadhu jeen tujjaara addunyaa kanaa biliyoonera ta'eetiin fooqii kophaa kiyya ijaaradhee xayyaara mataa kiyya qabaadhee markabaas kophaa kiyya qabaadhee beekamaa fedhaa jeen hayaa gaariidha jeete amma barsiisaan lammadara deebi'ee barattuu dhalaa tokko ol kaase barattuu jee yaamee ol kaase mee atoo fuulduraaf maal ta'uu feetaa jeen waan gurbaan mucaan isii cinaa jiru dhageessanii jaartii isaatiin ta'uu fedhaa jettee. Namtiyya tokko jira Juhaa jedhanii arabni ittiin mammaayitii ittiin taphatti beekamaadha. In qalladallee gaaf tokko harree yaabbatee osoo karaa deemaa jiru ummanni siinii qabatee karaa gubbaa oolu tokko jira. Siinii bunaa kana qabateetuma sa'aatii gubu kan nama foggoru karaa gubbaa taa'e harree yaabbatee Juhaan irra dabre ummata tataa'u kana keessaa tokko itti lallabee yaa Juhaa barre si beeyne yoo harreeteetiin si beeyne malee jennaan inni illee gadi mul'attee itti lallabee dhuguma harrii wal beeyti jedhee namni. ammas tapha itti aanu keessaa akka Muhammad al-Ariifi kitaaba isaa istamti bihayaatika jiruu teetitti qananii kitaaba jedhu keessatti nu barreesse fuula 62 farra gaaf tokko jaarsi hojii oolee ka ofii jibbaate dadhabee irbaata nyaatee uffata baafatee rafe. Jaartiin akkuma nama qamashaa qoshaa yookiin qamashuu wahii turtee inni haarafu eeydee inni rafee kurrisee jennaan siree gubbaa ol baatee uffata inni baafatee rafe san keessaa maallaqa macaggootee bakka birootti awwaaltee maallaqa fudhatte keessa bakka birootti awwaaltee isiileen isa jala seentee rafte. Ganama qursii namtichi ka'ee qursii nyaatee mukkuree homaa quban qabu waan mala inni keessa jiru siha namtichi bahee hojii oolee wayita waf jedhee xiqqoo dadhabee kaaffee tokko seene. Garuu namtichi qaruuteedha osoo waan ajajatiin dura birii laallate walumaa galatti waan isin hidhamu keessaa osoo daabboo namaa nyaanne birii laallatu barbaachisa. Namtichi yoonni birii laallatu biriin hin jirtu. Rifatee achuma duudi cite namtichi. Galgala borumtaallee wayitannee galee maallaqa har'a dalage kiisii kaahee galee borumtaallee ni ilaalu hin jiru. Inni achumaan jaartimatu fuudhaa jira jedhee beeki. Maaliif beeke beektaa? Meeshaa haarawaa fi nyaata haarawatu mana seenuu jalqabe. Isiin isa malee hin qabdu maallaqa tan eessaa fuutee kiisii tiyya keessaa ka funaanaa jiru isima isaa gale. Namtichi garuu qaruuteedhaa galee cabsee tumeen arrabseen hin himanne. Galgala galee maaliifi yoo isin ibidda achi taate inni illee asii ibidda ta'e jidduu kana barbadaan bu'uu xalaaqa jedhan. Aarii eda'uu aarii walqixa fan adda'uudhaami. Akkuma sani namtichi dhufeeti galgala raacha du'ee fuudhee kiisii kaatee namtichi saayikooloojii jiruu beeka.
kiisii kaatee raacha du'e festaalaan maree maallaqa irra dalagee bakka birootti awwaalee gale. Har'a dhufee namtichi qursii irbaata nyaatee uffata raachi keessaa rufannee rafe. Isiin har'allee akkuma duraanii seeti inni harafu eeyde inni garuu rafne har'a hirriba tokko beeytu ka dunuunfatanii nama ilaalan tokko hirriba sani jira inni. Isiin deemaa tarkaanfataa dhufte inni rafutti hin jiru akka nama korrisee funyaaniin hafuura baasa. Isiin siree gubbaa ol baatee wayitasiin harka keessa gannaitu wanti yoo isin qorra yoo isin achi ol harkiftu wanti raacha harka kiyyannaan kiisiti jedhee utaalee. Daa'ima tokko ture mana barumsaa musliimaatti barata. Osuma baratu mucaan kun beeytaa baay'ee dadhabaadha barumsa irratti. Gatiin inni dadhabeef hin hordofu malee dadhabina barumsaa qabuyyuu yeroo hundaa inni gara foddaatti aanee ta'a. Foddaa kanarraan gara raasaa ilaalaa handarii wantoota garaagaraa daawwata yeroo baay'ee yeroo daa'imman baratu jechuudha. Gaafa kana barsiisaan qabxii isaatii fi hojii isaa kan ilaaleetiin deemiti maatii fi ergin maatii fi deemee abbaa bira deeme abbaan akkana ta'een ari'an jennaan akkana ana abbee baden jettuudha asii keeti daa'ima fi qabatee dhufe. Makana mana barnoota kana. Mucaa kiyya aalima kiyya kan mana barumsa musliima galfadhe kan dhufee daawwannaa godhu koo hunda natti immoo akkamitti aalima kiyya kan akkamitti narraa ari'an akkamitti narraa barumsarraa hambisan jedhee abbaan lolaatiin dhufe. Badaboo. Gaafa dhufee biiroo gaheetiin jedhu Barsiisaan illee kottaa tasgabbaa isin maatiidha miitaa waan jiru wajjin laalla maal tasgabbaa mucaa kiyya aalima kiyya akkana gooteeti narraa ariiteetiin akkamittiin tasgabbaa jedheen jennaan hayyee mee kottaa ta'a hayyee jedhee jaarsi akkuma hundaanuu taa'ee erga inni lafaa gahee booda. Mucaan kiyya baay'ee cimaadha manatti gaafa galee baay'ee barumsa irraa baradha aalima kiyya sheeka kiyya ustaaza kiyya waa hunda kiyya akkamitti ari'atan jedheeti yoo inni barsiisatti gaafii kaase barsiisaan hayyee taa'e mucaan keessan beekaadha beekaadha hayyee isin biratti torbaan kana keessa waa baranni gaafadhu gaafadhu abbaasiq isinillee dhagaa gurran mee gurbaa torbaan kana keessa waan baranne keessa waa'ee nabiyyoota baranneetiin jirra mee nabiyyoota gurguddaa keessa nabiyyi tokko maqaan haadha jedheen jennaan firaa'oona jedheen abbaani sallallahu alaihi wasallam jedheen abbaan salawaata firaa'oona rabbuuse jechuudha. Gaaf tokko abbaa filma ta'anii Facebook irra abbaan mucaan gizee takka Facebook irraan bu'u. Abbaan itti dhufee yaa ilma koo gizee mara Facebook walii gadi nu ofinii jennaan abbichuu hayyee koomentii keessan kana qeebala jedhe. Jennaan bar Facebook gizee garii onlaayinii gubbaa ta'ammaa rakkoo qaba jennaan Facebook gubbaa gizee mara ooluun kuni. Aadaaf duudhaa keenya si dagachiise jedhe lakkii kana sirriitti abbatu jedhaane mucaan immoo kana sirriitti danda'a baruun beekaadheen akkamitti jennaan mee gaafii si gaafadhu jedheen abbaan gaafadhu jedheen ilmi. Aadaa ayyaana keenyaatti hogga ayyaana dhufe sirna hoolotii itti qalan tartiiba hoolaa itti qalan naa himee jedhe akkaataa hoolotii itti qalan jennaan tokkoffaa gabaa baatee hoolotii sarchi goote jedhe. Lammaffaa manatti hin galtee lafarra daalotu goote jedhe. Ergasii albee fudhattee shortikatii goote ergasii gogaa riimuu biraa goote halaalchitee gogaa irraa kaaftee achuu keetii jedheen abbaan akkas jedheen ergasii garaa isaa oppiin goote appilikeeshinoota garaa jiran keessaa fudhate ergasii fooldara irra naayitee ergasii harkaan fuutee garatti poosti goote.